Kana dur akkamitti jiraataa jirtu? Akkanitti jiraataa jiru karaadhumaa kadheetan fidee kanan gargaarsa waa tokko hin qabne bitaadhaa kan na gargaaru hin jiru mirgaa kan na gargaaru hin jiru kunoo ollaan koo akka baabeen hundumtuu na beeku yooma argadhe gadi bahee karaa daarii taa'ee nama wanaati walitti gabarsiifataan jira alhamdulillaahi ammattiin argadhe simmoo afaan kee hattee jiraataa jirti rabbiin galanna ga'u sichi immoo dadhabbiittan deema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hiriyoota kiyya bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalala isin haa qaqqabu. Egaan guyyaa har'aa namoota dubartoota ijoollee yatiima yookaan harka qalleeyyii qofaa isaanii guddisan maatii tokko keessa ijoollee 5 hanga 6 sanaa olillee warra qaban hiriyoonni koo yookaan gareen tokko Canadian Association for Orphanage of the Horn jedhu biyya Kaanaadaarraa qarshii natti erganii maatii nama tokkoof jechaadha deeggarsa armaan gadii kana gooniif jirra jechaadha. Ijoolleen kun egaa jalqabbii irra jiru biyya Kaanadaa keessa jiru ijoollee nama muraasan dubartootadha. Nama muraasa ta'anii deeggarsa kana gochaa jiru jechaadha. Isaanis keessattuu ijoollee yatiima irratti daa'imman yatiima irratti xiyyeeffatanii jiru. Gara fuulduraattis namoota baay'ee gargaaruuf karoora kan qabanidha. Kun jalqabbiidhaaf jechaadha guyyaa irraa jechaadha. Maatii nama tokko nama 5 hanga 6 qabu keessatti daakuu xaafii kiiloo 50 zayitaa fi shunkurtii kiiloo 5 bitee akkam bitee maatii kanaaf kennu maatii nama 6 kennu na ajajanii jiru. Garee kana keessa namoonni afaan Amaariffaallee dubbatan jiru waan ta'eef ይሄንን እርዳታ ያደረጉት Canadian Association for Orphanage of the Horn የሚባሉት እህቶቻችን ከካናዳ ሀገር እናት ኦር አባት የሌላቸው ህፃናትን ለመንከባከብ የተደራጁ ግሩፕ ናቸው። በእነሱ አማካኝነት ዛሬ እንግዲህ ከ5 እስከ 6 ላላቸው ልጆች ፋሚሊ 50 ኪሎ ዱቄት 3 ሊትር ዘይትና 5 ኪሎ ሽንኩርት እንዲሰጣቸው እርዳታ በማድረጋቸው ዛሬ እንግዲህ እዚህ ለ6 አባወራዎች አምጥቻለሁ ማለት ነው። ኤጋ Canadian Association for Orphanage kun maallaqa qarshii kuma 21 ol erguudhaan egaa kan deeggarsi kun godhame. Kana malees immoo gareedhuma kana keessaa karaa daa'ima tokko kan dhukkubsataa jiru Obsaa Abdiitiin deeggarsi godhamaa jiru jechaadha. Isaafillee qarshii 10,000 arjoomaniiru. Garee sana keessaa immoo dhuunfaatti qarshii 5,000 arjoomtee obboleettiin keenya daa'imsi sun akka yaalamu kan taasisaa jirtudha. Gareen kun garee jajjabeeffamuu qabudha. Obboloonni kee waan kana gootan hundumti keessan ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Deeggarsi kenname kana fakkaata. Galatooma. Abbaa manaan qabu, firaan qabu. Asuma keessa rabbii wajjin jiraadhaa waggaa 7 abbaa manaa koo du'uun isa rabbiin koo beeku. Atuu karaa irratti na beekta na irraanfatte malee. Na irraanfanne miti atis karaa irratti na argite galata rabbii. Amma immoo yoon karaa bahe kunoo lolaan akkana na jala bahee bokkaan roobe wallaahi waan hin sobuu miti. Akkana na jala bahee dhaqee faana kootiin naqee lolee eengedda boohee galee boohee yaa rabbi umurii kootti daf umurii koo yaa rabbi na fuudhi duniyaa dhaadhee rabbii koo kadheedhaan rabbiin koo hin argaa lamma uffatatti kana natti argitu nama na seeta. Kanaafan wanti natti dhaga'amu daakuu boqqolloo burcuqoo tokko birrii 8 burcuqoo 2 birrii 16 biteen karaarra oolee isii kana raafuutti kikkifeen isa edaa kan akkanatti ijoollee koo bulchu. Kanattan isa amma ijoollee nama fakkaatee jedhu kana isitti ishiititti isii kana namni natti kennaan fidee itti uwwifadha. Garuu immoo hin tamaanan ijoolleen kun kan attamitti mirtii keessaa hambisa waan sabana jiraati yaa ilmoo koo kanaa rakkadheetan rakkinas akkanaa keessan jiru. Ammas immoo rabbiinis na gargaaru sin rabbi umurii hadheessu ilmoo kee irratti rabbi si haa jiraachisu rabbi lubbuu kee haqusatu jaras immoo raamaa na gargaaru. Raamaan inni giidoo qabu jara gargaaru. Ayibbisees jezaa jira deebisee hin danda'u rabbii waan dadhabu rabbiin jezaa jira haa deebisu. Biyya jira nuti rabbi fayyaa jira taasisa. Rabbiin biddeena jira ola qabu. Sis immoo rabbi ilmoo kee irraa jiraachisu. Rabbi biddeena keessan immoo ola qabu. Hamaan isin irraa haa deebi'u. Barakaa rasuula rabbiiti.